Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ashama harkafuni ani gurmi saala. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin koompiyuutera keenya irratti Microsoft Word akkasumas Microsoft Excel irratti hojjenne akkamittiin softweerii gara biraa malee softweeruma irratti hojjenne irratti gara PDFitti akkamitti jijjiiruu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jalqaba irratti fakkeenyaaf Microsoft Word 2010 na Word irratti hojjennaa jennu fakkeenyaaf Microsoft Word koompiyuutera keessan irraa akkasitti banachuu dandeessu. Microsoft Word 2010 2007 hojjetu 2007 osoo hin ta'in 2010 2013 2019 2020 jarri kun convert gochuu ni danda'u jechuudha. Isa kana dagachuu hin qabdan dursa irratti. Software kana erga akkasitti banattanii booddee dokumentii garaagaraa akkuma hojiiwwan adda addaa hojjennu irratti dokumentii barreessina. Jalqaba erga barreessinee booddee Microsoft Word irraa gara PDFitti jijjiiruuf jennee barreessineerra. Isa kana saayizii isaa erga akkasitti daballee booddee kana hojjechuudhaaf amma dokumentiin barreessa. Dokumentii kana erga barreessee booddee asirraa sarara paragraafii 4 baafadha. Amma dokumentiin kun kan inni ittiin barreessaa jiru Microsoft Word irratti kan barreessee jiru. Kana erga xumurree barreeffama keenya erga barreessinee xumurree fixnee booddee maal goona gara PDFitti jijjiirraa jiru. Gara PDFitti jijjiirraa. Sanas haala salphaa ta'een softweerii kan biraa utuu hin fayyadamin asuma irratti yeroo hojjennu jijjiiruu ni dandeenya. Asuma irratti amma hojjechuuf deemna waan ta'eef sirriitti nu hordofaa isiniin jenna. Bakka faayil bakka jettu kanarratti gubbaarra ni jira gara bitaa keessan irraan asirratti bakka faayil jettu kanarratti yeroo tokko tuqannaa asumaan irraan gadee kanarraa save as open dokumentii keessan save gochuudhaaf jalqaba save gootanii kaa'uu dandeessu. Maqaadhuma kanaan desktop irratti save goonee keenya amma garuu Microsoft Word kana save goone malee gara PDFitti hin jijjiiramne jechuudha. Kanaafuu amma maal goona gara PDFitti jijjiirranna jechuudha. Faayil bakka jedhu kanarra erga tuqannee booddee save as kan jedhu kun bakka kana ni jira. Kanarratti yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee booddee dialogue boxiin kun akkanatti save asiidhaan display isinii ta'a. Jalqaba bakka dokumentii kana PDFiidhaan itti save gootan filattu asii local sirra jira waan ta'eef gara dokumentiitti geeffannaa. Dokumentii keessatti save godhannaa. Kanaaf file name kan jedhu kun asuma irratti akka kanaanis taa'uu ni danda'a. Yoo barbaadan yoo feetan jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Bakki nuti amma gara PDFitti jijjiiruuf deemnu immoo bakki guddaan iddoo kanaa jechuudha. Save as type kan jedhu ni jira. Save as type isaadha inni kun Word dokumentiidha jechuudha. Kanaafuu nuti daarii kanarra dhufneetu xiyya xiqqoo kanarratti yeroo tokko tuqannaa. Yeroo gadi tuqannu keessaa gadi nuuf ba'a jechuudha. Extension faayiliin isaa gosa hedduutu jira. As keessaa PDF kan jedhu ni filannaa. Yeroo baay'ee bakka kanarratti argama. PDF isa jedhu kanarratti yeroo tokko erga tuqannee booddee haala kanaan PDFitti nu jijjiira save as type isaadha jechuudha. Eega kana filannee booddee kallattiidhumaan maal goonaa save kan jedhu yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Amma save godheen tuqadheen jira. Kallattiidhumaan sekondiidhuma muraasa ammaa keessatti gara PDFitti jijjiiramee jira. Mee dokumentii amma save goone dhaqnee ilaalla. Dokumentii keessatti save goone waan ta'eef as feetan banaa. Sana booddee dokumentiin banaa. Dokumentii keessaa PDFiidhaan kan save ta'ee jiru barbaada. Kun asirraa argaa jirtu yoo ta'e gara PDFitti jijjiirameera jechuudha. PDF file jedha jechuudha. PDF file jedha. Isa kana mee nan banaa. Asirraa Adobe filadhaa. Okay isa jedhurratti tuqadhaa. Faayilli kun amma Word irratti hojjedhu kun salphaatti haala kanaan gara PDFitti jijjiiramee jira jechuudha. Inni Wordidhaan barreesse kunuunsa kana jechuudha. Inni PDF nama jijjiirame immoo kunuunsa kana argaa jirtu yoo ta'e
kanaa jiru kun amma baduu hin danda'u waan biraas ta'uu hin danda'u. Kanaafuu haala kanaan gara PDF'tti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha dookumentii Microsoft Word irraa jiru. Inni lammataa immoo faayila Excel'dhaan hojjetame gara PDF'tti akkamitti jijjiiruu danda'ama isa jedhus waliin ilaallaa. Faayilli Excel'dhaan hojjetame jira waan ta'eef kallattiidhumaan isa baneen convert godhee isinitti agarsiisa. Faayilli Excel'tti jijjiiramee jiru kun asirraan hin qaba. Faayila kan gara PDF'tti akkamitti jijjiiruu danda'asa jedhu waliin ilaallaa. Hundi keessanii sirriitti nu hordofa. Akkuma Microsoft Word silaadha. Inni kun Microsoft Excel jedhama. Bakka faayila jedhu kanarratti bitaarra gubbaarra ol baaneetu yeroo tokko achirratti tuqannaa. Akkuma silaa dubbanne san save as mallattoo jedhu kanarratti dhufnee asirratti tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee booddee document jedhu kanarratti ni filanna sallee bakka itti save goonu kan asitti erga tuqannee booddee save as type ni jira Excel workbook jedha. Isas daarii kanarra dhufnee mallattoo xiyyaa kanarratti yeroo tokko tuqannaa. Erga tuqannee booddee as keessa PDF kan jedhu filannaa jiru. PDF kan jedhu kana kunoo bakka kana ni jira. Isa kanarratti yeroo tokko tuqannaa. Erga tuqannee booddee maal goonaa maqaa isaadha asirratti kenna regular 2014 yookiin immoo regular 2014 jedha. Asirratti save bakka jedhu kanarratti gad dhufnee yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Amma dookumentiin kun sekondiidhuma ammaa kana keessatti gara PDF'tti jijjiiramee jira. Mee dhaqnee haa ilaallu maayii dookumentii keessa asirraa gurmii ICT kan jedhu banaa. Sana booda document kan jedhu kan laala. As keessa PDF kun regular 2014 kan jenne PDF'tti jijjiirameera. File extension type isaa yoo agartan bakka kanarraa PDF file jedha. Mee bannee ilaalla. Dokumentiin amma akkasitti haala salphaadhaan maal ta'ee jira gara PDF'tti jijjiiramee jira jechuudha hordoftoota keenya. Haala kanaan Microsoft Word irraa gara PDF'tti akkasumas Microsoft Excel irraa gara PDF'tti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Kanaaf walumaa galatti otoo applicationii kan biraa hin fayyadamin Microsoft Word irra kan jiruu fi akkasumas Microsoft Excel irra kan jiru haala salphaa ta'een gara PDF'tti haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu dookumentii keessan jechuudha. Kanaaf waa'ee kompiitaraa afaan Oromootiin barachuudhaaf peejii keenya gurmee ICT Tube subscribe, like, share gochuun nu hordofaa isiniin jenna. Haga qophii keenya itti aanutti turtii gaarii.